السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا ilmaan Oromoo marti keessan nagaan keessan isiniif baay'atu mee akkuma seentaniin viidiyoo kana share naaf godhaa share godhaa dubbii jajjabduudha kan hin dubbachuu barbaadu har'a jabaadhaati share godhaa akkuma seentaniin of jala seensisi jabaadhu warri maqaa kee argaa jiru marti keessan warri seentan hundinuu share waliif godhaa jabaadhaa faffacaasaa guruupii adda addaarra dubbii jabduudha harri jabaadhu sheer godhi nama 500 galchifa dhageessu dhugaa jirtu ifa baafne dubbanna akkasigaa jabaadhaa sheer godhan jedhe sheer godhi ennas hin jedhe sheer godhi yoo booda erga namni danate si dabbare of jalaa balleessi ta'a zaakiraa miti feesbuukii sin guutu silkiina guuta jettee tuntin jedhin nama baay'een akka seenee dhaga'u barbaanneeti malee sheerii kee irraa dhimma qabaanne miti sheer jechuun bar afaan oromootii waliif daddabarsi jechuudha malee waa biraa miti sheer gochuu maaloo jettaniin isin afaan laatan waliif daddabarsi nama biraa affeeriidha daddabarsi kalaas sheer sin jennaan wama birrii wahii yookiin waan dinqii wahii si fakkaataami namaaf daddabarsi nama affeeri nama danuun haseenu kana bakka wanti si sheer jechuu kana afaan ingiliffaatiin sin jennaan afaan oromootiin wama biraa si fakkaachuu danda'e na fakkaata dabarsi walii hayyee warri wal kabajnee haasaa walii dhageenyu hundi keessanuu baga nagaan dhuftani ilmaan Oromoo qulqulluun marti keessanuu nagaan keessan bakka jirtanutti isiniif baay'atu isiniin jedha akkuma mata duree irratti isiniif barreesse mata dureen kan koo tokkoffaa ajandaan koo tokkoffaan qeerroo Jimmaa warra biyya keessa jiranuudhaaf dhaamsa cimaa tokko akka gorsaattis akka arrabaattis waan hin jedhuun tokko jira jechuudha warra qeerroo Jimmaati jettee of waamtu biyya keessa teesse jaraaf waan hin dubbadhuun qaba sheer waliif godhi keessattuu affeeraa warri ijoollee qeerroo Jimmaa ofiin jettu of jalaa qabdu ijoollumti Jimmaa warri ijoollee qeerroo Jimmaati jedhanii achi feesbuukii irratti waa bobooxaa garaadhaa fiigdu hunda of jalaa qabdu itti naaf affeeri jabaadhu itti ergiif baay'intiitti godhi miiseenjeraan ergiif hadhaggeeffattu dhugaa jara yoo dhaggeeffachuun siin taane as jala deemte koomentii barreessuu dhiifte otuu keessaa naaf baate baay'ee natti tola waa'een gandummaa tokko hin jiru as keessa nuti dubbii dhugaa walii dubbachuu barbaanneeti namni sii ta'e dhaggeeffadhu yoo siin taane bahuu dandeessa kabajaan bulookkoote otuu as jala feeyidee arrafamte waan barbaade afaan badaanaan dubbachiisin booda abdusseennaa arrabse afaan badaadhaan akkana naan jedhe jechuun rabbayya ammuma jawaadhu warri waan ta'e babarreessitu hangandummaa irraa bilisaan takka ganda nama tokko tuqee arrabseen beeku ganda namaa sin tuqan yoo nama dhuunfaa irraa rakkoo qabaadha nama dhuunfaa irraa dubbadha nama sana maqaa dhayeetiin arrabsa malee takka ganda namaa ganda kabajamaa ustaazonni gurguddaan namni gurguddaan keessa jiru nama arrabsuu mitiyan ijoolleen daa'imni feesbuukii arabni banteetti kennite as jalatti waan arge laaqxu har'a gizeen fidee jaraa wajjin nu teessisuutu yoo akkasitti na gaddisiisa malee otuu namni gaggaarii yaadaan mormuu danda'u dubbiin dubbatamaa jiru gandummaa of keessaa qabamoo hin qabu nama dhuunfaarraa dubbachuun akkamitti gandummaa ta'e jedhee yaada namaa mormu jiraatee dubbiin kun hin jiru garuu ijoollee ammallee hudduutti faantiyyuu kaawwachuu hin barreetu as jala fiidee suuraa laga gadhiisuu waan adda addaa bobooxaati waa sana dubbachuuf miti ajandaan koo kan biraati garuu warra koomentii jalaa suuraadhuma gagadhiisuudhaaf warra hudduutti udaana qatteen beekne as jala feesbuukiin fideewwan namaa wal qixxeessee jennaan har'an waliin dubbachuutu gizee tokko na gaddisiisa an dhugaa sinima ana abdusseena baruu dandeessu abdusseenaan jechuu dandeessu waggaa baay'ees na wajjin turtaniittu abdussee jechuun nama dhugaaf dhaabbatu malee nama gandummaa qanii tokko ganda namaa arrabseen beeku miti yoo ragaadhaan abdusseen ganda namaa tokko ganda walitti buusuudhaaf hojjeta jettee ragaa qabaattee dhuftee naan dubbachuu dandeessa garuu abdusseen nama gandummaa balaaleffatu keessaa tokkoffaadha nama rakkoon irra jiru irraa dubbachuutti immoo namni na dursu hin jiru arsii keessaa rakkoo yoo jiraate achii dubbachuu Oromoo waan ta'aniif
Harargee keessa yoo rakkoon jiraate nama dursee dubbatu Shawaa keessa eessa malee takkaan jimmaadha inni kun akkana maaloodha yaa akkana ta'e jedhee nama gandaan nama qoodu miti amma karaa ajandaa kootitti darbuudhaaf warri sheer gootan galatoomaa nama 200 gaha jabaadhaati namni 200 moo ala seentan waliif daddabarsaa qeerroon jimmaa warri ofiin jettu na dhagayi yaa warra qeerroo jimmaa ofiin jettu na dhagayi maqaa kee waameensi himaa yoo barbaadde qeerroo jimmaa kan jettu warri qaaroo shilingii hundi kan keetu afaan oromoo dhuftee jimmaan keessatti barattee har'a am qeerroo jimmaati jimmaadhaaf an hojjedhettee garaadhaaf as keessa fiigdee feesbuukii irratti bobbootaatu dhugaasi seenee si dhaggeeffataa turre har'a garuu walitti yaana jechuudha gadi siif himnaa dhugaa jiru isin qeerroo jimmaa utuu hin taane abidal buxuunota warra jimmaan keessa jiraataa jiru warra soba sobee feesbuukii irratti ummata miskiina asiifachii oofee gaafa biyya keessatti waa'ee keessan qoratanu akkasin itti jirtan irra geenya jirra maaliif jennaan irra deddeebine isinitti himnee jirra rakkoo jimmaan keessatti dhufu booda numatu tarraffama gadi bahaatii dubbadhaa feesbuukiidhaan illee ta'u barreessaa waan kana ummata hubachiisaa ummata walitti hin buusinaa isin callistanii teessu ummanni feesbuukii irraa gandummaadhaan wal arrabsaa oola jechuudha yaa warra nuti qeerroo jimmaati nuti maaloodha jimmaan akkana jettanii biyya keessa teessanii maal jettanu wanti baay'een nuti warra fagoo jirru otuu hin taane warra biyya keessa jiruuf mijata jechuudha waggaa lama muluu isiniif obsinee jirra waggaa lama muluu garuu wajii keessa wanti nuti ilaalaa jirru warra fuula bitachuudhaaf har'a garaa keessan abidal buxuuniin guutachuuf sobdanii fuula bibbitattanu malee namni dhugaadhaan ijoollee jimmaatiif qeerroo jimmaa bakka bu'ee hojjetu tokko hin jiru jechuudha eenyu kan keeyyuu si beekna erga abdii geetaachooti ka'e hundi kan kee abdii geetaachoos yoo ta'e gurbaan kee beekimmoo maal jettan sun fa'i qeerroo jimmaati jettanii kan faarsitanu baay'ee jirtu ummata kadhataa dhufee goodarreedhaaf jimmaan keessatti gale wantiin kana jedhaa jiruuf isiniif gala haga yoonaatti feesbuukii irratti isa ta'u jecha kana gaafiidheen gadda gaafa Jawaar Mahammad jimmaan naqu ummanni achirratti gaafate dhaggeeffatanii jiru deebii xiqqoonuu obsaa irratti mari'atamaa jira deebiin isiniif kennama jedhame haga yoonaatti namni feesbuukii ofii irratti gadi bahee ummataaf ifa godhee wanti kun akkana dhugaan jirtu kana irraa callisaa yookiin akkana goona jedhee namni as bahee akka qeerroo jimmaatti ummata hubachiisee ummata nagaa godhu tokko dhabamuu jechuudha maal jechuudha maal qeerroo jimmaati kan isin jettan biyya keessa teessanii maali bu'aan isin qeerroo jimmaati jettanii afaan bantanuudhaan yoo rakkoo jiru kana irratti furmaata kaa'uu hin dandeenye dubbii kana fixuu dadhabdanii isin qeerroo jimmaati moo ummata feesbuukii irraa soba sobee itti fafakkeessee warra bitamee dhufee jimmaan keessatti afaan baneeratin yoo dhuguma dubbii ummata oromootiif hojjetan ta'e waggaa lama fayyaanu arrabsiiftan ciicatamne sababa kan keenyaan sababa nuti warri feesbuukii irra biyya ormaa teenyu hamma dandeenyu hamma humna keenyaa isin gargaarra dhugaa gadi baafne ummatarraa iccitii jiru isiniin gahaa jirra isin biyya keessa jirtanii karaa jaarsummaatiinis yoo ta'e karaa kamiinuu gadi bahaa dhugaa jirtu feesbuukii keessan irraa inis maaliinuu dubbadhaa yookiin dubbiin kun gabaabbatee dhumu otuu isin biyya keessa jirtanu haga yoonaa mormii tokko illee haa ta'u waa tokko otuu isin hin dubbatin ammas biyya keessatti namni harki dhiigaa tokko namni harka dhiigaati jedhamee jimmatti Jawaar Mahammad fuuldura keessanitti gaafatamee waahii Mahammad Said maaliif callistan jedhanu gaafa gaafatamu maal jedhame haga yoonaa koonsartii qopheeffachuuf gaafa inni Finfinneetti koonsartii qopheeffattu haga yoonaatti hundi kee warri qeerroo jimmaati maaloodha jettu takkaa gadi baatee akkamitti wanti kun otuu deebiin ittiin kennamin otuu hamma yoonaatti wanti kun furmaatan argatin deebi'ee biyya keessatti ummata wal ficcisiisaa koonsartii qopheeffatte jettee ati akkamitti dhugaan siin jedha akkamitti isin gadi baatanii ummata kanaaf waa tokko hin dubbattanu sunoo qeerroo jimmaati ofiin jettanii maali bu'aan keessan gurbaasin kee beek jedhan tokko waan isin godhaa turte ummata keessa wajii fi hunda irra geetin jiraan gadin isinii baasa yoo barbaadan kee beekmu maal jettanu ilma goodarree gaafa dheen gada caalaa bultumee maal ta'u piroofaayilii kee wattee goota koo maal jettee faarsiti jimmaan keessa nama dhiiga ilmaan oromoo tokko dhangalaasee haajjeesus hadhiisus shakkamaa tokko akkabati qeerroo jimmaa taatee otuu ummanni jimmaa gaafii achi gaafatee deebiin argatin ati goota koo baga maal taate jettee faarsuun kee ati amma oromoodha jimmaan bakka buutaati dhugaa siimnaa warri nuti qeerroo jimmaati maaloodha jettanii dhayxanii waan adda addaa booxxaatanii suuraa kaaftanii feesbuukii irra afuuftanus waa hunda irra dhugaa waan jirtu rakkoo jimmaan keessatti deemaa jiru wanta kana ummataaf hubachiisaa
lubbuun nama tokko qallaalii miti isin biratti garuu isin har'a garaa keessan guutattanii waan barbaadan goota koo jettanii faarsitaniis maal jettanii jiraachuu dandeessu garuu kun yoomuyyuu nu'iif qaanyii guddaadha jechuudha waan tokko yookiin hin ajjeefne yookiin karaa kanaan dhiifamaan dhume jaarsummaadhaan dhume jettanii illee ummataaf ifa gochuu dadhabuun keessan dadhabina guddaadha isin namni kana gochuu dadhabe waanuu gootanii qeeroo jimmaan waa tokko misoomsitanii jimmaa bu'aa buuftanii jennee abdiin tokko nuti isinirraa qabnu hin jiru dhugaa sinima anammas gandummaan dubbataan jiru caalaa bultumee waggaa 2 fayyaa otuu ummanni biyya keessa jiru otuu ummanni oromoo gurbaan kun shakkamaa dhadhe isinitti himu hamma yoonaati callistanii nuti warri Facebook irraa qofatti warri fagoon haga dandeenyu waa meeqaan iyyuu qofatti ta'uun isin maali bu'aan keessa yoo nu gargaartanii ahi baay'een gadda dhugaa dubbachuudhaaf abdii geetaachoo yoo Facebook kanarra jiraatte rakkoo kana ni dhageessa ummata sana warra qeerroo jimmaatii maal ofiin jedhu hunda jaraatiin naagayi ergaa kana hundi siyyuu warra shamarran irraa birriintinii guurrachuudhaaf sobo sobdee saboonaaf fakkeessitee lammaanii bichaan jechuudha qeerroo maaliif jirti jimmaan keessa wal gurmeessitee waan kana fixuu dadhabdeet akka ummanni gandummaa wal fixu gochuu barbaadde sababa kanaaf ummanni haga yoonaa waggaa 2 fayyaa dhaqee ganda walii inni kaan farsoo jedha inni kaan ilmoo maalii jedha inni kaan kuulloo jedhee wal arrabsa otuu dubbii kana isin warri biyyaa keessa jiraattanii karaa jaarsummaatiinis ta'u karaa kaamiinuu fixxanii qaata ummanni nagaa ta'ee garaan nu fayyee koonsartii miti yoo inni maal qopheeffate isaa wajjin dhiichifneetiyyuu eebbisiifnaaf ture garuu gurbaan kun harki isaa dhiiga shakkamaadha otuu isin jirtan yookiin mormii tokko illee dhageessisin amma Finfinnee keessatti gaafa inni koonsartii qopheeffate jedhamu kun qaanyii guddaa miti yookiin ajjeesee redhee oromoo dhiifaman gaafanni yookiin hin ajjeefne keessaan qabu jettanii illee ummataaf ifa goonaan karaa qulqulluudhaan akka inni mormii tokko malee koonsartii isaa qopheeffatu haa godhamu gadi bahaatii dubbadhaa ummataaf waan itti baaftan Jawaar Mohammadis akka nuti sitti facaanu ta'aa jirta ati eddee dhayxatti akka gaararraa har'a nama harkaa bahuutti haasaa deemtiniin jedhin jimmatti irratti mari'atamaa jiretti har'a waggaa guutee jira jimmaan naquun kan kee deebii ummataaf kenni atis Facebook irraa baddeetta yoo jedhan ikkos dubbii kana fudhattee wajjin baddee miti deebii itti kenni akkuma gaafa irraa dubbatamaa jira jedhe Jawaar Mohammad yoo dhugumaan gaafas gaafi ummata oromoo kana dhaggeeffattee dhuguma oromoodhaaf hojjetta ta'ee immar irratti dubbataa jirra yeroo dhiyootti simbeeskimna gaafas garaa qulqulluudhaan jette fakkeessaadhaaf utuu hin taane deebii kana furmaatatti kenni jabaadhu ummanni wal fixaa jira ummanni gandummaadhaan wal jammare ammas dhugaan siima wanta kana dubbii ijoo godhadhaa malee suuraa qofitti balleessuu eksiirra kaa'uun bu'aan qabu wanta kana ijoolleen qeerroo jimmaas bareechaatii wal kakaasaa warri biyya keessa jirtu maaltu jirti miti hundi siyaa bidal buxuuni silaa jimmaana kana ta'e itti booxaate Facebook irra qeerroo of gochuu barbaaddimu nuti waan barbaachisaa ta'e isin faana jirra dubbii kana nuu fixaa karaa tokko deebisaa isiniin jenna yeroo meeqa nuti nama eenyu nu sodaannu nuti dhugaa jiru itti muudha taanaan eenyu keessan sheer waliif godhiisiin jedha bar warri sammuu dhaga'an isa kana warri faantii otuu hin keewwatin hudduutti udaanii naqatin koomentii arabni feesbuukii banteetitti kenninaan koomentii barreessita siin jedhu ummata takkaa otuu faantii hin keewwatin biyyaa ba'e jechuudha hudduu udaaniitu koomentii jala fiigee waa barreessa eenyu koomentii as jala waa'ee Jawaar tajjeese haasa'e Jawaar dubbii kana keessaa harka qaba hin fixaa jirra dubbataa jirra jedheef as bahiitii ummataaf waan itti bahe hubachiisi jechuun Jawaar irraa bu'i Jawaariin rabbiin seete mataan gad deebisna eddeenni dongongoreetti nuti Jawaarii miti eenyuun nama sodaan qabne nuti gandummaaf hin dubbannu Jawaariin na caalan jaallattu tokkoon kan gee eddee inni callisee moo'atu ummanni isa akka ija isaatti ilaallatu dhugaa keenya nuuf baase dheedhu callisuunsaa akka ciicannaa ummata keenyaa qabu argisiisee jira as bahi dubbadhu Facebook irraa yoo baddesu waliin gadhiisnu yaa qeerroo jimmaa warri qeerroo jimmaa ittiin soba sobdee saboonaa fakkeessitee saboonaa dhattee ijoolleen asii marlaqasitti guuraa jirtu nutu siif yaa'a har'a booda gadi baatee wanta kana furmaatatti hin gootu taanaan ilmaan qaaroo shilingii eessaa yoo guutte
isiin kaan isiin minilik giddiidhaan masqalaa addarra kaa'ee bichaatu guuttee koomintii jala fiidi warra minilik boolii minilik isin obaasaa turre bar amma warri koomintii jala deddeebu warri suuraa maal jedhu kun warra fincaan minilik dhugaa bahee bar hundi kan keessi beeknaa warri amma oromoo qulqulluun eessaayyuu yoo taate jimmaanis Harargees shawaas yoo taate kan har'a asirra baate afaan bantu warra biriillee xajjii biriillee tokkittiidhaan amaaraan finfinnee irraa bitteedha jechuudha warri amma as bahee koomintii jala ilmaan isaati hundi isaa malee oromoon qulqulluun dhiiga obboleessa isaatiif dubbata malee deebisee dubbii nama dhuunfaa tokko gandatti hin geessu jechuudha warri amma koomintii jala fiigdee maaloo kuulloodha maal jettee suuraa nama du'e eegse irra keessu ilmaan barandaatti dhalattee warra maatiin isii jechuudha alaabaa warra minilik gurmuutti maratee ittiin sirbaa birrii 2-3 kan namnaaniif ittiin xajjii dhuguudhaaf finfinnee gurguratetu amaaraa wal gargaaree jaratu har'a biyyaa gayyaa'ee waahii nama tokkootiif gandummaa dhaqee ganda nama arrabsa jechuudha. Lammaan liji eenyu gandummaadhaan dhufee ganda kee tuqe ummata biriillee tokkoof xajjii biriillii tokkoof jedhee finfinnee gurguratetu deebi'ee ganda namaanti ni jedhaa. ummanni shawaa akka goota ta'e ni beekna irra deddeebinee isinii himne dhuftanii warri udduutti udaanii naqatin koomintii jala fiiginaa ummata shawaa kabaja qabu walitti nu buuftu dhuftanii jimmaan kuulloon jedhinaa warri takkaa udduutti udaanii naqanne koomintii jala fiigdanii jimmaan akkana hin jedhin ati oromoo miti warra maatiin kan kee alaabaa minilik maratee xajjiidhaaf jecha ummata oromoo shawaa qulqulluu irratti dhiibbaa uumuudhaan akka finfinneen gurguramtu kan godhe warra maatiin as jala fiigee koomintii barreessuudha sin malee otuu oromoo qulqulluu akka oromoo saboonaa shawaa taate dhiiga obboleessa kee kan du'e Muhammad Said dhiifti ati nama lubbuudhaan jiru irraa dubbattu jechuudha dhugaan siin jedha hundi kan kee warra maatiin kan kee xajjii biriillee tokkoof jecha machaa'e alaabaa minilik jedhee maraatutu har'a shawaa guutuu arrabsiisuuf koomintii jala fiigda malee shawaan akka kabaja qabu Dr. Abdusee miti eenyu nurra gaabeesiif dubbata nuti kabajaan isin gaafanne callisaa nurraa ta'a nuti namni ganda keessa dhufee shawaa tuqe hin jiru caalaan bultumee shawaa bakka bu'u nuti caalaarraa rakkoo qabna Abduseen akka dhuunfaatti caalaarraa dubbataara malee shawaarraa rakkoon qabu na hubadha an shawaa irraa rakkoon qabu ammas shawaan akka biyya gootaa taate nan beeka seenaadhaanis maaliinuyyuu shawaan akka biyya gootaa taate anaa miti namni biraa ragaaba garuu yaa ilmaan warra takkaa udduutti udaanii naqanne maatiin kan kee birrii 10 haadha kan kee gadi baasee achitti abbaan gaafa birrii araqee xajjii dhabe haadha kan kee birrii 10 itti gurguraa oolutu har'a feesbuukii irra koomintii jala fiigde jechuudha warra maatiin kan kee gaafa birrii xajjii ittiin dhugu dhabe birrii 10 itti gadi bahee gurgurate ol deebi'ee xajjiin dhugutu as koomintii jala fiigde malee shawaa warri qulqulluun oromoon qulqulluun akka goota taate Abdusee miti kaanuu siif hima jechuudha dhugaan siima shawaadhaan walitti nun buusina ammas taanaan ijoolleen jimmaa tokkoon keenya dhageessa taanaan dhayxee shawaan akka biyya gootaa taate ragaa bahuu malee dhayxee sababa ijoollee udduutti udaanii naqanne dhuftee jimmaan kuulloodha maal jettu jecha dhayxee shawaa suuraa taaddee birruurra eksii kekkeessee suuraa gootota shawaa keessa jiran tokkotti buuta taanaan ijoollee jimmaas ta'e eessas waliif teenya adabadhu shawaa hin tuqin kan itti rakkoo irraa qabdu caalaa bultumeeti irraa dubbadhu caalaa bultumeerraa ilmaan qamisii keessatti otuu ontini jettu biyyaa baate koomintiinaa barreessiti ana an nama dhuunfaa tokko irraa rakkoo qabaadhe yoon dubbadhe maaltu shawaadhaan walitti na buuse anamma yoona waggaa 2 muyyuu kan hin dubbadhe caalaa bultumee irraa rakkoo qaba dhugaa harkisaa dhiiga nuufa qoratamu jenne malee shawaan akkana jennee nuti caalaa shawaa bakka buufna ummata baay'ee goota haddii kanaa caalaa saree tokkittiidhaan bakka buusuun keessanuu ciicannaa isin ummata shawaatiif qabdanu argisiisu jechuudha warri amma shawaadha ofiin jetti as jalatti maal jettu kun warri caalaa deeggartanii shawaa ummata biyya gootaa kana arrabsiisuudhaaf nama saree tokko nama dabu Afrikaatti shamarran gugurraachaa wajjiniin otuun tinee hidhiin irratti bu'intinii ta'e isaa jettanii isin akka ummanni wallaalaan dogongoree sababa isin dogongortanii jimma kuulloodha jettaniif dhaqee shawaa arrabsu gochuun keessanuu ciicannaa biyya keessaniif qabdu argisiiftu jechuudha yaa ilmaan koomintii jalatti deemtee jimma maaloodha jettu maatii kan keetti dawwalii gaafadhu waan maatiin keetti jiru maatiin kan kee muluun warra gaafa birrii 10 birrii 5 waan ittiin araqeedhaan dhugu dhabe gadi butee qamisiisaa birrii 10 itti daabboo isaa gurgureetti hin jiraatu gaafa barbaade alaabaa minilik maratee
warra ittiin birriin lama kennamnaanii xajjiisaa dhuguudha hundi kee warri koomentii jalatti nama du'e dhiiftee isa jiruuf caaliyyee koo maal jettu nuti takkaa ganda kan kee caalaa bultumee irraa dubbanne malee shawaan akkana jennee sin tuqne ilmaan barandaatti birrii kudhaniin qodaa gurgurattee ittiin har'a geessetummoo koomentii jala fiigdee dhuftee akkana jettee gandaaf ganda walitti buufti an ammas taanaan na hubataa jirta dubbii koo irra deddeebi'eensii hima yoo na dhageessate irra deebi'eensii hima an ammas caalaa bultumee irraa rakkoo qaba malee shawaa akka goota taate akka biyya goota taate an yoon du'e caalaa bultumee mucaa saree kana shawaa biyya guutuu biyyaa caalu hundeessaa biyya goota kana muluu bakka buuseen dubbadhu nan du'aman maaliif dhugaan arrabni dura namaa duuti waan ta'eef sababa gurbaan kun achi keessatti dhalateedhaafan shawaa muluun arrabsu shawaa maqaan balleessu jaallattus jibbitus fudhu garuu warri koomentii jalatti dhuftee suuraa caalaa kan keetii maal jettu warra iimoodhaan inni sitti bilbileessi dhukkee sirraa kaasaa bahe sin fuudhee doolaara sirraa guuraa bahee hudduu kee viidiyoodhaan ol sifannisaa turetu yoo har'a caalaa koo itti sababa sana jimmaa arrabsita malee otuu nama sammuu qabu nama yaadaan ilmaan koomentii ilmaan barandaatti dhalate ta'uu baatte yaadaan mormiti akkamittiin an Oromoo ta'e inni du'es ilma Oromooti inni ajjeeses ilma Oromooti karaa kamiin xumurachuu qabna yaa Oromo tokko taanee wanta kana gabaabsinee ofirraa amma booda akka gandummaan hin deebine goona jetta malee otuu dubbii dhugaa beektu obboleessa kan kee dhiiga kan kee Oromummaan dhiiga jettee dubbatta gaafa dubbattu obboleessa kan kee kan dhiigni dhangala'ee bakka meeqa waraanamee du'e ajjeesu sadhiisuuf shakkamaa erga ta'e obboleessa kee bakka meeqa waraanamee du'e ati mataa gad deebiftee yaa ilmaan miishinarii jechuudha gurbaa lubbuun jiru as keessa harmallee shakkamaadha hin qulqulloofne tokko faarsuun kee Oromummaadha isin barn warri akkasitti jedhu kun warra maqaan keessa masgabuu masqaluu maaloo malee afaan Oromootiin maqaa tokko moggaafattanii hin beekne bar hundi kee si beekaa jirra piroofaayilii kee hunda kee beekna mee namni isin keessaa warra amma koomentii jala fiigu maqaan kan kee masqaluu masgabuu shibbiruudhaan ala maqaadhuma ilma Oromoo tokko gaarii moggaafattee qabdu as himime yaa ilmaan miishinarii warra birrii kudhaniin daabboo kan kee nagadaa baate mee maquma kan kee shimallis diqilishii malee maquma gaarii qabdaa hundi kee wantumti as jala fiigdu jechuudha yoo namni gaariin jiraatte yaadaan naan mormite malee namni gaariin tokko namni dhiigni obboleessa isaa isa gubu dhugaan siin jedha an ammas taanaan caalaa bultumee irraan dubbachuu jira waa hin korsatii sun dhaabbachuu qaba yoo dhageessaniitu ta'e ummanni kamuu kan Oromoo taate konsartiin kun Finfinneetti gaggeeffama taanaan rakkoo dhufuu jiruuf isin itti gaafatama fudhachuuf teessu jechuudha caalaa bultumee haa ajjeefamus haa dhiisus ganda kamuu bakka hin bu'u nama dhuunfaa tokko gaafa dabuu Afrikaa jirus dabuu Afrikaa bakka hin bu'u achuma nama dhuunfaa tokko yoo ajjeefames yoo dhiises sababni isin dhayxanii ganda namaatiin walitti buutan hin jiru qabaadhaa ta'a yoo immoo dubbii kana furree ajjeeseera dhiifama gaafateera yookiin hin ajjeefne jedhaa qulqulleessaa himaa sana booda waliin nagaa ta'amee jiraatama yaa ilmaan koomentii jala fiigdu immoo jecha tokko as jala deemte naan barreessin hin dhufin hin dhaggeeffatin dubbii koo an dhugaan siima irra deebi'een siima ammas hundi kan kee warri as jala fiigdee caaliyyee koo maaloo jettee gurbaa du'e eksiirra keessu ilmaan haati kan kee jechuudha birrii kudhanitti akkana gaafa birrii dhugaatii dhabde irra deebi'een siima hundi kee warra maqaan masqaluu masgabuu maaloo ofiin jettu hundi kee qodaa kee kanatti baddee birrii 5 gurgurtuutu arra feesbuukiin fidee doktor Abduseen si qixxeesse akka namaatti yaadaan mormuullee hin dandeessu cal jettee suurumaas caaliyyee koo maaloo dhattee gurbaa du'e eksiir gaafarra keessu nuti nama jennee deebisiin deebisnu nuti takkaas riipiidisiin galee koomentii irratti si waliin deebisee hin beeku Abdusee eksi irra keessee gadhiiftu takkaas ilaalee laayikisiin tokkoon maaliif ilmaan diqilishii hundisii ilmaan minilik ergasii afaanitti boolee fincaasaa obaasaa bahe hundisii wal makaan akkamitti deebifte Oromoo qulqulluudhaan Abduseedhaan waan tokkoon kee warri dawwaltu booda Abduseen bulook na godhe maan jedhin hin dawwalin sheer godhi dhaggeeffadhu ijoolleen dhaggeeffataa jirtu nama baay'ee na barbaachisaan ittini maalikkisii warri shawaa taatan dhiifamanaaf godha ammas taanaan ijoolleen shawaa keessa kooti an yoo dhageessaniitu ta'e ji'a tokko utuu hin guutin gaafa ijoolleen tigisti moo maal jedhamtu intalli tigisti jedhamtu dhayxee baangaalii wajjin viidiyoo waraabamtee gadi baatee ummanni sin irratti duulee ummanni shawaa siluma sharmuxaadha maaloodha muxxeessaa maal jedhu kan dura isiniif bahee dura dhaabbatee ummanni shawaa akkana sabboontota malee ijoolleen shawaa waan akkanaatti hin qabdu isinii dubbataa ture yuutuubii irras ta'u feesbuukii irra ragaan jira an nama gandummaa akkan hin taane
awwarrin arrabsaa jiru shawaa warran ijoollee shawaatu hin taane warra maatiin muxxee gurguruudhaaf alaabaa Minilik baratee achi keessatti guddate har'a viidiyoon isaa kunoo isinii gadhiise akkana jedhee sirbu malee an shawaa takkaa tokko hin beeku dura dhaabbadhee yuutuubii irrattis eessattis nama dubbataa ture. Tigisti gaafa siin viidiyoo waraabamaa akkasitti dhukkee irraa kaafamtu gaafa ummanni ijoollee shawaa sharmuxaadha isiniin jedhu Abduseen isin dura dhaabbatee shawaa sharmuxaa miti ijoolleen shawaa hundi sabboontuudha kan sammuu yaaddu akkanatti muxxee siin gurgurtu baangaaliitti irraa sii dubbachuun koo sababan gandummaa hin qabneefi dhaggeeffadhu gaafati ijoolleen ati gaafa ijoolleen shawaa akkanatti nu arrabsitu akkamir jara dhayxee maal taata kan jedhanus hin dhabaman namni sammuu yaadu garuu sababa nama tokkootiif gandi muluun arrafamuun qabu gaafa Tigisti viidiyoo waraabamtee hudduu ol saqqaltee reebamtu amma warri koomintii zarii Tigisti sana jechuudha qaccee wal barbaaddi bar wal fakkaattuu wal bira oolti warri koomintii jala caaliyyee koo ilmaan Tigisti obboleewwan Tigisti warra abbaan Minilikiin alaabaa maratee maal jedhu qofitti jara akkasiitu iyyuu maqaas hin balleessaadha yaa ijoollee shawaa sabboontota shawaa fi sabboontittii shawaa na dhagayi Abduseen si jaallata ati dhiiga kooti Oromoon ati dhiiga kooti yaa ijoollee shawaa qulqulluu na dhagayi ati dhiiga kooti sin jaalladha baasii of keessaa warra dhiiga namaa irratti gurbaa du'e eksee irra kaa'ee maru kana hin deeggarii yoo Oromoo qulqulluu taate as bahiitii dhugaa jiru dubbadhu obboleessa kee kan du'e bira dhaabbadhu caalaan bultumee sin beeku asirra bahee dhiichiseedhaaf sin beeku viidiyoodhaan dhukkee sirraa kaaseef doolaara si ergisiiseef bakka sin bu'u ati shawaa muluu hin arrabsiisin siin jedha dhaggeeffadhu yoo gandi keetiif kabajamuu feete yoo an ilmaan Minilik afaanitti boola'aa hin turre jettee of beekte warra maqaan jaraallee takkaa maqaa Oromoo qulqulluu hin qabne keessaa yoo miti Oromoo qulqulluudha ofiin jetta ta'e as bahiitii dhiiga obboleessa keetii bira dhaabbadhu يوم أول مقام مسجبو شميلس قالوا جذيش لو ملامني كيسة أرجما أنا رمومتي ورا فينشام من اللي أوجا قدته هندي كان كو يجته مودي غربادو الرئيسين كاجته نوتيس تفاجأنا جا كنا قديش وانه يجوا ورا ما أتين كان كو غافا بري أوجاتي أبي دابو ساقدي بري كودن كودن تشارة شارة غرغرة تجرا تاتور جته أفهم سيفته تتانان تاي أكو ما تجلس تدين قدر تاتور تقدر ستبانا أوجان سيما an yoo maaluu ta'e dhugaarraa siin dhaabbadhu an nama gaafa ijoolleen Tigisti viidiyoo hojjetamtee gadi baafnaan shawaatti maxxansanii siin arrabsuu jedhanu dura dhaabbadhe siif dubbadhe shawaa jechuun ummata saboonaadha ammas taanaan shawaa hin jaallanna hin kabajna ummata gootota baay'ee achi keessaa artiistota jajjaboo kan akka Acaaluu kan akka Ittiqaa Tafarii achi keessaa nuu baasan ammallee galata guddaa biraa qabdu yaa ummata shawaa na hubadhu shawaan ummanni Oromoo qulqulluu taate qofittiin na hubadhu si jaallanna si kabajna dhugaanu wajjin barbaade dhufte asirratti nama du'e eksiirran kaa'in yaa ilmaan missionarii ummata saboonaa ummata Oromoo qulqulluu narrabsiisi yaa ilmaan missionarii yaa ilmaan maatiin kan kee birrii kudhanitti qodaa kee sharacharaa baate as jala deemtee mucaa du'e eksiirran kaa'in nuti shawaa doquun barbaannu dhuftee ati ilmaan missionarii dhuftee jimmaan kuulloodhan jedhin baga du'e hin jedhin yoo Oromoo taate akkamitti Oromoo taata namni akkamitti nama maatiin namni diidamni birrii kudhaniin itti reebbatu irraa dhalate tokko akkamitti Oromoo qulqulluu taame ta'uu hin dandeessanu yoo mutaanaan singalchaa dhaggeeffadhu halo habibi baga nagaa akkam fayyaa keeti jirta jirra wallahi na dhaggeeffataa jirta dubbii koo yaa dhaggeeffachaa jira hayyee ati immoo waan jettu tokko yaa dubbii ani jechuu barbaadu yoo dhuguma akka Oromootti kan yaadnu ta'e waa'een obboleessa keenya du'eera rabbiin jannataan isaa qanansiisu dhugaasaa rabbi haa baasu garuu yeroo hundumaa namni dhugaa barbaadu nama arrabsuudhaan yookaan immoo nama irratti waan ta'uudhaan otoo hin taane ragaa qabatamaadhaan wanti kun akka irratti deemamee dhugaan kun ifa ba'u irratti yoo hojjetame Caalaanis Sa'iidis ija bitaa fi ija mirgaati Oromoodha. Kanaaf dhugaan eessa jira dhugaan iddoo kam jira isa jedhuuf immoo Caalaa irratti Caalaa arrabsuudhaan dhugaan hin argamu. Caalaa balaaleffachuudhaan dhugaan hin argamu. Dhaggeeffadhu kaan na dhaggeeffadhu. Walabummaa na dhaggeeffadhu waa tokkon siima gaafii tokko naaf deebistaa asirratti nuti amma ati anamma ofii kan kee bakka buutaami otu anamma ka'ee
wala bummaan akkana ati badii tokkos balleessi qulqulluus ta'e dhukkee sirraa kaase ati ganda kee bakka buuta moo ofii kee bakka buuta amma kun waa'ee gandummaa yookiin ganda namaa tuquu irratti waa'een gandummaa warri gandummaa qabu gandummaadhaan haasa'u garuu gandummaani dhimmi caalaa Mahammad Saidii fi ijoolleen Jimmaa qofti dubbachuun irra hin jiru yoo ilaa kanatu gandummaa fakkeessa kan Mahammad Saidii fi ani dubbachuun irra jira ani obboleessa kooti ija bitaa fi ija mirgaadha siin jedheera si galeera maaliif waan kana irratti waan nuti lubbuu nama du'e irratti sin qoosnu nama kana isa jiruufis jennee waan loogii goonu hin qabnu garuu dhugaan kun eessa jira wanti kun maaliif karaa seeraatiin hin dhiyaanne isa jedhuufi yoo danda'ame bakka rakkoon uumame sana irratti qarshiin bahee abukaatoon dhaabbatee dhugaan sun akka gadi bahuu irratti hojjechuudha malee amma kuni nama walitti naquu ta'a. Uummanni akka wal fixu ta'uu danda'a. Rakkoon biraa akka Oromoo jidduutti rakkina kana babal'isuu irratti yoo hojjenne malee rakkina kana dhiphisuu irratti hin hojjennu. Isa kanaafiyyuu namni ijoolleen caalaa deeggarra jettanii karaa barbaaddanii irraa dhuftan nama du'eerra eegsii kaa'uun seera miti. Ani kanan deeggaru. Ani kana nama kamirraa hin fudhadhu obboleessa koomaan ta'in. Garuu wanni jiru nama du'e kana inni du'ees obboleessa keenya haadhoo keenya. Inni jirus haadhoo keenya. Akkamitti rakkoon kun furama isa jedhu irratti yoo xiyyeeffanne qofadha wanni furmaata ta'u lamaan isaanii akkamitti dhugaan bahaa irratti yoo dubbatame qofa. Mee waa'ee konsartii kana irratti yaada akka nama dhuunfaa tokkootti yaada kee kenna dhume wanta kana caalaan shakkamaadha jedhamee jira. Haa ajjeesus haa dhiisus shakkamaadha gaafa Jawaar Mahammad Jimmaan naqu Jawaariin gaafataniiru manni qoratamaa jira isiniif deebi'aa jedhe. Wanta kana caalaan bultumee ofirraa fixee yookiin ajjeeseera jennaan uummanni karaa malliitiin jaarsummaadhaan illee dhume uummata dhiifama gaafate. Yoo immoo hin ajjeefne qulqullaa'ee ka'ee konsartii sana gaggeeffachuutu malamoo otuu gaafiin uummataan deebi'in otuu uummanni isa shakkamee jiru tokko booda rakkoon tokko uumame maaltu ta'ame yaada akka kan keetiitti maaltu dhaga'ama kan waa'ee konsartii isaa kana. Elaa waa'een konsartii isaa kunii fi kun wal qabachuun irra hin jiru. Konsartii isaa waan biraadha waa'ee yakkaa waan biraadha. Yeroo lafa yakkaatti yakkaan itti gaafatamuu qaba yoo ta'e yakkaan itti gaafatamuu qaba. Waa'een konsartii isaatii fi kana maaltu walitti fida? Maalirraa walitti hidhata? Namni kuni shakkamaadha isa jedhamuufi mootummaan amma ammaatti achi jira maaliif bira waan jedheera. Akkan beekutti immoo jaarsummoonni amma ilaa ganda isaanii dhaqaniiru namni achirraa dhufee namni amboorraa dhufee amboorraa jimmarraa dhufee namoonni dubbatanii rakkoon kuni akka caalaan ani hin goone kan jedhu haasa'ee waan xumuree jiru natti fakkaata akkana odeeffannoo qabutti. Kanaafi waan kana nuti amma fakkeenya Facebook irra teenyee yeroo dhuma keenya itti dabarfachuu fi laayivii irratti namoota walitti buusuu nama walitti mufachiisuu rakkoo babal'isuu yoo namni waan hubannoo qabne tokko akka wal darbee wal waraanu dhiigni Oromoo tokko akkanattiinuu dhiigni Oromoo dhangala'aa jira. Dhiiga Oromoo irratti akka madaa Oromoo irratti madaa guddaa bal'isoo ta'e malee dhuguma Abduu Si'aati yoo dhugaadhaan kan barbaaddu taate laayivii irratti balaaleffachuudhaan miti. Seeraan deema. Seeraan naqa lafa seeraa lafa dhugaasan abukaatoo baasa. Birrii baasati abukaatoodhaan dhaabatii dhugaan kun haa ba'u jedha. Kara seeratiin gaafa caalanii ajjeesee jedhee seerritti murteesse ani isin faanaan nama du'e wajjin nan jira. Kanaafi waan dhugaan jiru kun kanarratti yoo ta'e malee olola walirratti oofu wal jibbisiisuudha amma bar. Amma wal jibbuutti jirra malee wal jaalachuutti hin jirru bar. Isa diinni nu hojjechaa jiru san ati Oromoo miti ati kuulloodhaa ati shawaadhaa ati ilmaan miniliki. Kana akkasittiin Oromoon wal ijaaruu hin danda'u. Biyya ijaarrachuu hin dandeenyu. Sammuu keenya bal'ifnee akkamitti ilmoon koo fi ilmoon Abdusee wajjiniin obboleeyyan ta'anii gaachana walii ta'anii dhaabbatu kan jedhan irratti yoo xiyyeeffatame gaariidha. Ani akkasittiin nan amana. Malee ati har'a mucaan kee akka mucaa koo jibbu yookaan immoo mucaan kee immoo akka sababii shawaadhaa fi jimmaa wal jibban hojjechuun aloonni seenan itti nu gaafata. Isa kanaaf wantoota dhugaa irratti namni Mahammad Sa'idiin jaalatu yoo jiraate abukaatoo dhaaba. Abukaatoo qarshii baasaa duun jedhaa hin dhaabna dhugaa naa bahu. Ishee waa tokko sii magaa asirratti qoy gaafa nuti dhugaa barbaachaaf dubbannu yoo ijoolleen shawaas namni dhugaa barbaadu jimmaan qofatuyyuu lafee Mahammad Sa'id anamma Mahammad Sa'id hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf maaliif sababa inni Oromoo ta'e qofaafan dhugaa isaa sanaaf dubbadha. Maaliif iyyuu gaafa waa'ee Mahammad Sa'id dubbatamu akka jimmaaf shawaa wal qoodu shawaan caalaatti achi gore
otuu dhugaa barbaachaaf akka dhugaan kun gabbahu barbaadanii ijoolleen Oromoo qulqulluun caalaa lubbuun jiru dhiisanii wanti kun akka ifa bahu karaa dhugaan jirtu barbaadanii dhugaa jirtu deeggaru malee akkamitti caalaa bultumee goota koo jedhaa faarsaa maal jedhaa dhugaan jirtu argamuu danda'a. Uummanni dhugaa dhoksaa. Ila Abdusee maaltu jira sitti fakkaate amma fakkeenyaa fi raapparii warra nama lammii Eertiraa kan ta'e kan yeroo darbe du'e doolaara biliyoona 8 qaba mucaan kun raapparii guddaa addunyaa irratti beekamaan. Amma mucaan sun ajjeechaan mucaa sanaa irratti raawwatame namoonni bifa kamiin dhugaa mucaa kanaa haa ba'u jechaa jiru. Baraak Obaamaan dhaqee irratti mul'ate wanti suni namoonni nama dinqisiifatan jiraachuu malu. Muhammad Said atis kunoo Oromoo ta'uu isaatiif irraa dubbachaa jirta. Anis Aboo Shabaqaa kana. Dhugaa jirtu sin deebisaa yoo inni jedhe Shabaqaatu si baase ta'e maal hin beekaa. Kanaafuyyuu amma Shabaqaan didaa jira. Sagaleen koo sitti hin dhaga'amaa? In dhaga'ama sagaleen minaaf barreessaan dhaga'ama jedhaati. Yoo sagaleen koo sin dhaga'ame hin gokkutaa jira sagaasii. Hayyee viidiyoo kana sheer naaf godhaa Shabaqaa yoo sinitti dhaga'amaa jiraate asii intini jedhaa jira waan ta'eef baay'ee galatoomaa ijoolleen Shawaas Oromoo qulqulluun baay'een isin jaalladha isin kabajaa gaafa uummanni maqaa isin balleessuuf jedhu nama isin bira dhaabbataa turedha Abdusseen malee nama gandummaadhaan si arrabsu miti nama Shawaa tuquu miti arrakkoon kan koo caalaa bultumeerraa yoo waan ta'eef ammas na hubadhu yaa ijoollee Shawaa Oromoon qulqulluun Shawaa ayyoomuu si faanan jira na faana jiraadhu an Oromummaan dhiigattiin amana. Ati kooti anan keeti Shawaa taateef Jimmaa taateef adda nu baasuu hin dandeessan waan ta'eef. Kanaafuu yoo dhugaadhaan dubbiin nuti dubbataa jirru caalaarraa dubbachuun keenya immoo didee gandummaa ta'a. Caalaarraa hin dubbattanu yagiddi jettanii caalaan nu hunda bakka bu'a jettan nuti isinitti facaana isinis akka barbaaddan ta'uu dandeessu. Diddanii immoo dhugaa barbaaddanii inni du'e obboleessa keenya Oromoo qulqulluudha Muhammad Saidis inni ajjeesis Oromoodha dhugaa baafna isa du'e eksiirra keenya isa kan faarsina yoo jettan ta'e waliif teenya kanas galatoomaa sheer naaf godhaa bareechaati dubbii kana hin irraanfatinaa.